Shaampiyooniin dubartoota mana barnootaa moodelii yuunivarsiitii Haramayaa kutaa 8ffaan badhaasaa waancaatiin bifa ajaa'ibaatiin kabajameetii ni jira. Tapha kubbaa miilaa caamsaa 5 bara 2014 barattoota kutaa 8ffaa ba'aa fi ba'aa Oromiffaa fi kutaa 8ffaa Amaariffaa gidduutti taphatameen gareen dubartoota afaan Oromoo guutumaan guututti taphicha injifachuunsi ni yaadatama. Haala injifannoo kana ilaalchisee tapha dirree goolii tokkoo fi tokkoon kan xumuran yoo ta'u tapha peenaalitiin immoo 3-2 injifachuun isaanii ni yaadatama. Haa ta'u malee guyyaa kana akkuma tapha xumuraniin waancaa osoo hin fudhatin galanillee caamsaa 19 bara 2014 tapha kubbaa miilaa dargaggoota kutaa 8 fi kutaa 6 waliin taphatameen tapha dirree keessaa goolii tokkoo fi tokkoon walqixa ba'anii tapha peenaalitiin immoo 3-4 adda bahuun isaanii waan ajaa'ibaa ta'eetiin jira. Dubartoonni kutaa 8 fi taphattoonni dhiiraa kutaa 6 injifannoo cululuqaa galmeessaniitiin jiru. Keessumattuu kutaan 6 ijoollee xixiqqoo yoo taatu dandeettiin isaan kubbaa miilaa irratti qaban daawwattootaa fi barsiisota kan dinqisiise ta'uu asumaan waamicha isiniif dhiyeessina. Sirnuma kana ilaalchisuun waancaan isaanii kan kenname kanarrattis ba'a gammaddan ba'a gammanne waliin jecha dhiichisaa ajaa'ibaa irratti mana barnootaa moodelii keessatti ni argamu. Sirnuma kana ilaalchisuun guyyaa xumuraa kana caamsaa 19 bara 2014 waancaan isaanii bakka hooggantoonni ispoortii mana barnootaa moodelii yuunivarsiitii Haramayaa fi dura bu'aan mana barnootaa moodelii yuunivarsiitii Haramayaa tokkoffaa fi lammaffaan argamanittis waancaan isaaniif kennameetiin jira. Akka isaan jaanittis barattoonni har'aan tana mo'amtan boroo mo'uu dandeessu. Kanarraan tana injifatanii jirtan ammoo jajjabaadhaa isiniin jechuu barbaanna jechuun waamicha isaanii dhiyeessaniitiin jiru. Manni barnootaa moodelii yuunivarsiitii Haramayaa tapha kubbaa miilaatiin qofa osoo hin ta'in barnootaanis maqaa akkana gootan abdii isinirraa qabna jechuun waamicha isaanii dhiyeessaniitiin jiru. Sirna kanatti argamuun obbo Fayyisaan waancaan kun waancaa isin itti dadhabdanii aduu keessa ittiin hurkita waan ta'eef ba'a gammaddan ba'a gammanne isiniin jechuu barbaanna jechuun waamicha isaanii dhiyeessanii jiru. Arra mookiyyaan baay'ee ofitti gammadee jira. Garuu dura akkan immoo yaadeen turre dubartoonni hundi akkuma kiyyaatti abdii qabaachuu qabanii haamileen isaaniif kennaa jira. Amma akka morma isaanii gadi hin qabneen isaaniif hima. Amma kan mo'amanis fuulduraaf akka mo'uu danda'an isaaniif hin hima. Galatooma. Maqaan koo Seenaa Tasfaayee jedhama. Guyyaa irraa baay'een gammadee jira. Sababni isaas ijoolleen kutaa 8 injifachuu isaaniitiin kubbaa miilaatiin ijoolleen kufanis boru akka abdii godhatanii injifataniif nin gorsa jedha nin gorsa. Kanarrattis dubartoonni dubartoonni mataa isaanii qaqqabuu hin qabani. Kanaafuu haata keenya